namni dura xayyaara tolche nama islaamaa akka ta'e ragaa guutuu wajjin kitaaba kana keessatti hin argine. Maa farratnaa fil kitaabi min shay waan rabbiin jeesan gartee kitaaba kana keessa waa takka hin hambifne hundii ja'anii waan ogeessan tana namni dura fide islaam kitaaba kana dubbisee fixuuf wacii qarshii 500 baasee simatti mirqaaneetiin waliin ga'e zaata keessatti teknooloojiin amma addunyaan yahudaan itti yaamtu tun akka islaamarraa madde sheen godhaatii ganda biraan gahaadha sabskiraabii godhaa maali waliin sheerii maalidha namatti itti dabarsuudhaan saayibaam gaa'e Hai. Waalaikumsalam. Ya. Tidak itu tuh. musliimoota yohanarraa dubbanna mee kitaaba kana akkamiin laata? Akkattiin dura gabee kan laata. Ayyee hoggaa akkatti ilaalte mee yaada maaliif irratti qabda? Akkaan dubbiseetiis hubaddeetti qaroomin islaamaa fi musliimoota hoggaa jiru qaroominni islaamaa san maali jechuun adda banee dubbisu. Kitaaba kana dubbisee fixuuf wacii qarshii 500 baasee simatti mirqaaneetiin waliin ga'e zaata keessatti wantoota hedduun irraa baradhe wanni niin irraa baradhe qaroomni teknooloojiin amma addunyaan yahudaan itti yaamtu tun akka islaamarraa madde jalqabasaa namni dura xayyaara tolche nama islaamaa akka ta'e ragaa guutuu wajjin kitaaba keessatti sarjarii yookaan operaasiyoon dura nama godhuu dooktaraa fi waan adda addaa yaala garaagaraa yaala ispeeshaala amma kana teknooloojii ja'anii waan ogeessan tana namni dura fide islaamaan jalqabuu isaatiin as keessaati. Amma asis as keessatti wanni hin arge teknoolojii jeenii manni amma haasa'u kun quraana rabbii quraana juusa soddom quraana san keessaa akka fudhatan ragaa quraana rabbiiti maa farratnaa fil kitaabi min shay waan rabbiin jeesan gargaaru kitaaba kana keessa waa takka hin hambifne diimamee jee ture as keessa argatanii akkasitti teknoolojii dhajanii maqaa itti baasanii islaamarraa fudhatan malee dura islaamaatu eegalee kitaaba kana fixee namoota Qaroomni hundinuu keenyaa jira. Keenya fudhatanii deemanii ni deeffannee ammaa kitaabaa nu deeffannedha. Maashaallah. Kitaaba kana guyyaa eebbasaatiin kan ibsine daawwattoota keenya. Kitaabni isaa eebbisaa egaa yoo xiqqaatee guyya 7 fi ji'a sadaasaa ji'a itti aangamu ji'a sadaffaa kana keessa guyyaa 17 galma fiifiiti Kolleejjii irratti eebbifamte waan ta'eef tokko irraa nafi naan ja'anii ijoolleen achira jira. achitti qamaa bullaa waan ganama akka seenu gise. Maashaallah warra sagantaa achi geggeessu nutuhi warra dura achi jiru achi dhuftanii akka argamtan isiniin jaarsidooni asumaanuu akka godhantan godhaatii Shirsheen godhaatii ganda biraan gahaadha. Sabskiraabii godhaa. Maali wanni bira? Sheerii maalidha? Namatti itti dabarsuudhaan saayibaam gaa'e saayiba silkii qabuun ga'a. Akka silkiin qabne ijatti arga. sunnuun argu Lafan nu argaa. sun lafa haa dhufu galatoomaa. Salaamu alaikum. Thank you for my followers, lovely followers. Thank you. I respect for you. Subscribe me, follow me. Thank you.